Maqaan koo obbo Salamoon Taaffasaa jedhama. Dura taa'aa paartii Dhaloota Warawaati. Akkanumatti ammoo walitti qabaa mana marii waloo paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaati. Hojiin mana marii waloo paartiilee siyaasaa kana hojjenne keessaa inni ijoon mana marii waloo paartiilee siyaasaa kana Oromiyaan godina 22 qabdi. Godina 22 kana keessatti mana marii waloo paartiilee kana ijaarree aanaa irratti ijaarree jirra. Kanaan dura biyya keenya keessatti akkuma beekamutti paartiileen walitti dhufanii waliin mari'achuu, wal bira taa'anii shaayii waliin dhuguu, kabaja walii kennuun hin jiru tureessu. Amma garuu yaanni durii sun hafeeti paartiileen walitti dhufanii waa'ee nageenyaa, waa'ee biyya isaanii, rakkoo biyya kana keessa jiru mariidhaan tasgabbaa'anii wal kabajanii wal bira taa'anii mari'ataa jiru. Kun jijjiirama guddaadha. Amma shakkiin hin jiru, sodaan hin jiru. Biyya kana keessatti dirreen dimokiraasii babal'atee dhalatee guddataa jira jechuudha. Kanaafuu jijjiirama guddaa arginee akka mana marii waloo paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaatitti waan guddaa hojjenne. Nama faffaceessan walitti finneeti walii galanii wal bira taa'anii waan biyya tokkoo haasa'uun waan gaarii ta'ee arginee jirra. Waan guddaa hojjenne jechuun barbaada. Paartiilee siyaasaa kana cimsuu keessatti maal fa'aa hojjettan? Paartiilee siyaasaa kana cimsuu keessatti leenjii adda addaa kenneera. Leenjii adda addaa yoo kennu akkuma beekamutti biyyi keenya filannoo marsaa torbaffaa 2018 godhuuf yaada qabdu hin beekama. Filannoo kana keessa uduun seenin filannoon maali? Gaheen paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaa maali? Maal godhuu qabna? Kan jedhu duraan dursinee filannoo keessa uduun seenin leenjii kennaa turre. Nuti ammoo akka paartiititti olaantummaa seeraa kabajnee seera jala bullee sagalee uummata kanaa kabachiisuuf. Uummanni ammoo kaardii fudhateeti paartii barbaade akka filatu kakaasaa turre. Kana kanatti manni marii kun leenjii adda addaa kennaa ture. Akka mana marii keenyaatitti karoora qabannee sagantaa qabannee hin bobba'anii deemneetoo naannoo keenya irratti ummatuma kana keessa seennee gaafadha. Maal fakkaata haalli nageenyaa maali? Akkam jirtu? Filannoo kanaaf akkam qophii qabdu? Maali addan? Uummanni kan nu deebisu nuti biyya kanarratti filannoo hin barbaanna. Filannoon mootummaan filannoon yoo filatame malee biyyi abbaan qabdu jechuudha kan jedhu deebii nu deebisanii. Kanaafuu nuti gadi buuneeti akka paartiititti akka miseensaatitti uummata keenya dubbifneeti fedhii uummata keenyaa ilaalcha uummata keenyaa laallee deebineerra jechuudha. Tokkoffaa maanifeestoo isaanii boordiin filannoo biyyoolessaa karoora baaseen achirratti argamanii falmaa jiru. Falmiin kanaan dura biyya keenya keessa jiru falmii filannoodhaan wal qabate wal arrabsaa turu paartiileen kanaan dura jiru. Amma garuu wal kabajaniiti olaantummaa seeraa eeganiiti seera jala bulaniiti maanifeestoo isaanii kan isaanii kenname sa'aatii sanitti uummata ofiitti ibsaa jiru. Duula fidhadhaasis wookaa kaasan argaa jirraa tasgabbaa'aniiti. Garuu kanarratti waan tokko kaasuun barbaada. Mootummaan dirree dimokiraasii kana babal'isuu ija waan ija kootiin arge alaabaa yookaan baandiraa seeraan eeyyaman fuudhanii deeman amma Addis Ababaa kana keessatti. Kana argaa mootummaan garaa bal'ateeti akka barbaadanaa ta'e jedhee dirree dimokiraasii kana babal'isuun waan guddaadha. Paartiileenis tokko olaantummaa seeraa eeganii hojjetaa jiru, gaarii hojjetaa jiru jechuudha.